Otoo kana keessa akkasitti boqqolloo as godoo baadiyyaa keessaa beektu. Nagaa waaqayyoon numa keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota Gizuu Top akkam jirtu? Nagaa keessan miti? An nagaa kooti waaqayyoof galanni haa ta'u. Noora anaa dhuf bakka nagaan uftanii chaanala koof haaraa kan taatanii like subscribe share gochuudhaan baga nagaan uftanii isiniin jedha. Guyyaa har'aa jechuudha viidiyoo kana akka waraabu kan na taasise baadiyyaa wayii deemaan jira. Egaa baadiyyaan biyya Araboota kana fakkaata. Akkuma beekamu namoota baadiyyaa keessa jiranii fi magaalli fiqireedha. Namoota magaala keessa jiraniif immoo baadiyyaan fiqireedha. Yeroo qorra kanaa jechuudha olii gada deemuu baadiyyaa keessa deemuu baay'ee jaallatu jarri keenya. Inna guyyaa har'aa akkas kunoo baadiyyaa kana fakkaatu keessa deemaa jiran isiniin jedha. Qorri isaa garuu galgala keessa hin beeku malee ammallee nagaatti jira. Inna akkasan isiniin jedha share gochuu egaa hin dagatiina amma dhuma viidiyoo keenyaatti nu waliin turuu hin dagatiina. Egaa amma nuti jechuudha gara keemaatti kan nuti deemaa jirru keemaa an'eeti bullaa jechaa jiru jarri keenya jechuudha. Egaa akkuma beektanii keemaan kun bakkeetti kan inni argamu. Baay'ee egaa hin qorrasi waaqayyoon waa gargaaru gamalee har'a jechuudha bultiin guyyaa har'aa keemaa keessadha. Amma sa'aatii galgalaati. Kunoo lafa biyyoo kana dhufnee jirra akkasitti. Hi Janet. Hi. As you can see, desert, desert, yani desert, just sand dash. Yeah, come outing, Matthew house, yani out here, eat, family, big family, come here. Okay. And, as you can see, we have come here to be with each and everyone. Big family come together, and it's the desert. Yeah. You can see sand, yani dash, Ewa dash Ingilizi, Ewa. Arabi trap. Trap, sand. Otoo kana keessa akkasitti boqqolloo as kara kaa'u ta'echaa dos godhanii jechaa. Kunoo jechaadha otoo kana bira raafaniyyuu akka namatti tolu namatti hin qorru. Ijoollee baadiyyaa ibidda kana biratti guddanne nutillee. Kunoo ibiddi akkana fakkaata guyyaa har'aa.
naalle minni jecha jalqaba galatomu olmaa gurguddaa sanaaf godheena raaqaba akka namoota dubbateena naalle minni jecha jalqaba galatomu olmaa gurguddaa sanaaf godheena raaqaba olmaa gurguddaa sanaaf godheena raaqaba olmaa gurguddaa sanaaf godheena raaqaba olmaa gurguddaa. Janet, what are you doing? I am here with the fire. It's cold. Okay. That's why I have come here to feel warm. Okay? Okay. Because it's cold now, very very cold. That's why. Kunoo hordoftoota koo haala kanaatiin jechuudha. Qorra kana keessa egaa manattu nama hurgufa. Jarri keenya ammoo kana keessa nu bulchaniiru jechuudha. Akkasitti amma ganama bariisaa itti ijaa akka soodii jechuudha. 12tti kaanii jirra. Kunoo akkasitti hurgufamaa jirra isiniin jedha. Akkuma viidiyoo fi abidda nu biratti argaa turtanii haala kanaan bultiin edaa kana fakkaatan isiniin jedhaa. Godoo baadiyyaa keessaa beektu miti. Mukti kun haala kanaatiin baay'ee namatti tola jechuudha. Taa'umsuma kana keessa jira malee asiin qulluma bakkeedha. Kunillee qorra namarraan dhoowwaa as keessatti afuufamaa bulleerra haala kanaani. Qorqorroo dalgaa kan biyya keenyaa sana manatti fakkaatti kun dhugaa baay'ee natti tolti. Come here now. Oh my. Come here now. Yes, it's morning. Morning na. It's morning now. Yup. Yeah, just later take breakfast. Then breakfast finished. Now we go home. Yeah. Yalla. It has been nice. Oh, the fire yesterday. Yeah. Mafi wash what? First. Oh my god. Just go. Oh. Fuudhallee tuni katini kunoo kaateteessi.